Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya kun leellisaa tuubiidha. Har'allee barnootan walitti deebine appilikeeshinii ufii kiyyaa jaaladhee isin fayyada jedhee itti amane tokkoon wal isin barsiisuudhaaf hin dhufe. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nafaana turtanii narraa qoodattanis asumaanin isin affeera. Warri yeroo duraatiif gara mana keenyaa dhuftan anaa dhufuu isinin jenna harka bannee wanta diimtuu san tuquudhaan miseensa keenya buleeyyitti makamaan affeeraa kenna. Maarree appilikeeshiniin kee har'aa maal nu fayyada jechuu maltan. Wantoonni nuti dhaggeeffachuu barbaannu miidiyaa hawaasaa kanarraa kanneen akka nashiidaa garaagaraa, mazmuurii, wantoota amantiidhaan wal qabatan jechuudha. Akkasumallee miidiyaaleen gurguddaan akka OMN faa oduuleen garaagaraa kan nuti dhaggeeffachuu barbaannu hedduun isaanii YouTube irratti argaman. YouTubein ammootu akka bira teenyu yookiin daawwannu nu barbaachisa. Har'a sanii miti. YouTube marra teettanii osoo hin daawwanne audio gootanii backgroundidhaan akkaataa itti dhaggeeffattan appilikeeshinii saniif isin gargaaru wal isin barsiisuu dhufe. Baay'ee barbaachisaadha appilikeeshiniin kun. Keessoo warri Wi-Fi yookiin neetworkii tolaa qabdan keessattuu akkasumallee warri mana madaamii jirtan ijoolleen shamarranii fa'aa hojii keessan hojjetaa YouTube irraa waan barbaadan audio gootanii dhaggeeffachuu ni dandeettan. Baay'ee tokko namatti tolaa an ufii kiyyaa waan jaaladheef jecha isinii qooduuf hin dhufe. Maarreegaa akka itti gammaddan abdiidha qabaa asumaan gara barnootichaa ceena. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa aappiin har'a wal isin barsiisuun aappii isa kana New Pipe jedha. Ni argitan jedheeti yaada. New Pipe kan argattan akka kaawwanii Play Store keessatti argamu Google Chrome keessatti yookiin browseroota garaagaraa keessatti argattanii Google Chrome kennaa haaseennu. Google Chrome keessan erga seentanii Google Chrome keessa waan keessa jiru san irraa bakka kana ni tuyxanii home kana. Kana yeroo tuyxan akkatti isinii dhufa Google Chrome keessan bakka duwwaa search jedhan kana irratti search ni tuyxanii san booda itti katabattan. New Pipe jettanii irraa siixanii APK gootanii APK download jettanii akka katabdan download inni isinii kataba. Erga akkatti katabdan booda kan Android irratti dalagu irra gasiixanii itti ilaallattan. Amma fakkeenyaaf kunillee Android irratti ni dalaga, kunillee Android irratti ni dalaga, kunis cufti isaatuu ni dalaga. Ani kanaan buufadhe waan ta'eef jecha latest version download New Pipe ka jedhu kana ni tuyxanii. Al takka erga cuqaastanii bifa kanaan isinii dhufa. Amma yeroo kana dhufu kuni beeksisaa kuni antivaayirasiidha kanan buuftan inniin sun kana waan ta'eef jecha bakka kana free download APK ka jedhu kana ni tuyxanii. Erga isa tuyxanii download isinii ta'uudhaaf akkatti isinii dhufa. Eeyyama isin gaafata okay download asin jettaniin download yoo amma tuqe download ta'ee gannaa bu'aa jechuudha. Warra asirraa buufatuu dandeettaniif kana. Warra kaawwaniif ammootu video kana description irratti isinii kaayaa telegram kiyya description video kana jala isinii kaayaa telegram kiyya irratti isinii fe'aa firiidhaan warri as dhufuu hin dandeenye telegram kiyya jalaa buufattanii amma gara aappichaatitti ceena. Ani gad buufadhee qaba waan ta'eef jecha open jedhee seena. Open jettanii erga seentanii bifa kanaan isinii dhufa. Bifa kanaan yeroo inni isinii dhufe kun wantuma YouTube keessa jiruu fi wanta ofii barbaade qofa isinii fide isin ammootu waan barbaaddan san as dhuftanii katabdan. Bakka sarchii kana dhuftaniit fakkeenyaaf Oromoo Music. Oromoo Music jedhee katabee fakkeenyaaf sarchi godha. Oromoo Music jedhee katabee jira fakkeenyaaf amma tapha sirba galaanaa kana barbaada haa jennu sirba galaanaa kana ni tuyna. Sirbicha wayita tuyxan sirbichi bifa kanaan isinii dhufa. Optioniin isa jalatti kenname asitti addituu jedhaa kun playlist irratti yoo dabaluu barbaaddanii kun backgroundidha kun piipedha kun ammootu downloadidha. Amma as keessaa wantoota muraasa isin agarsiisa. Bakka kana yoo tuyxan isinii hojjetaa jiru yookiin waan kana yookiin miidiyaa ta'uu danda'a, OMN ta'uu danda'a, waan gara biraa ta'uu danda'a, barnoota fa'aa ta'uu danda'a, waan gurraan dhaggeeffatuu maltan jechuudha. Isaa kana gad tuyxan. Kunuun argitanii dakanatti ol baasee jira. Inni amma ani waan waraabaa jiruufi malee kunoo asin sagaleen lakkaa'u eegalee jira.
fakkeenya yoo akkatti irraa ba'e illee inni sun hin dhaabatu fakkeenyaaf kun olaala asii akkana gaarkistanii yoo isaa kana jechuudha taphachaati jira amman tananatu akka sagaleen isin hin jee'ineef dhaabee ala kanaan dhuftanii isin waan feetan interneeta keessan keessa deemtanii isa bantanii jechuudha asii fayyadamuu illee ni dandeettan hojjetaallee kiisii kaattanii audio gootanii achirraa dhageeffatuu ni dandeettanii viidiyoo sanii jechuudha kabiraa ammootu ammallee achumatti deebina inni lammataa ammootu isa kana isa kanallee yeroo tuuyitan interneetuma keessa teettanii viidiyoon sun osoo keessa jiru waan biraa fayyadamuu jechuudha akka sagaleen isin hin jee'ineef dhaabee kat godhee iskiriin irratti isinii baasa isin ammootu interneeta keessan keessa teettanii waan barbaadan asirraa fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha interneeta keessan bakka barbaadan fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha viidiyoodhaan osoo inni taphatu waan barbaadan laaluu ni dandeettanii jechuudha sadaffarratti ammootu bakka kana dhuftan daawulood jechuudha daawulood kana ni tuuyitanii daawulood kana yeroo tuuyitan asiin viidiyoodha kun audioodha amma viidiyoon kana 720p dha HD jechuudha MB 152 qaba quality isaa sirba isaa kana yoo ol dabaluu barbaadan bakka kana ni tuuyitanii xiyya garagaltu kana isaa kana tuuyitanii 720p kanarraa ol guddistanii 1080p kanatti full HD kanatti ol guddisuu ni dandeettanii viidiyoon kun haga 4K yoo kafe'ame taate qulqullinni isaallee asii olitti isinii dhufa jechuudha qulqullinni isaa akkasitti sadarkaa isaa jijjiirattanii daawulood gootanii jechuudha audiyootti yoo barbaadan immoo audiyoo irratti asirratti as deeffattanii okemetti gootanii jechuudha daawulood amma hin ta'a sirbi kun jechuudha bakka kanaan daawulood godhattan amma ammootu gaa interneeta kana jala osoo jirtan garamiin sheer goonaa jechuu maltan sheeriin akka kaawwanii san akka yuutuuba kaanii as jalatti isiniin dhufu sheerii argatuudhaaf bakka kana ni dhuftan bakka xiyyaan isin qubaan isin agarsiise kana xiyya gaggaragaltu taananii tuuyitan gidaara jalata jirtu xiyya san yeroo tuuyitan akkatti isinii dhufa jechuudha open browser isiniin jedha tan yoo tuuyitan YouTube original isiniin seenaa kana yoo tuuyitan ammootu share gara barbaadanitti isinii godha jechuudha kunoo garuu YouTube irratti sharing godhu akka YouTube kan YouTube irra YouTube itti sharing godhu YouTube dhaan ala appii hundarrattu share isinii godhu dandayaa jechuudha bakka san yoo tuuyitan xiyyuma saniin akkasitti gaddeeffattan bakka kanatti deebuu yoo barbaadanii kana fakkaatti jala kanaan kun koomentiidha kun ammootu timeline isaati irratti deebitanii sirboota biraatillee barbaadatuudha kun ammootu bakkeen kun informationa waan gadhiifame yookiin irra jirtaniiti kana keessatti deebitanii kabiraallee filatuu ni dandeettan kabiraatiin ammootu akkan asarkistanii duubatti deebitanii seetingii isaa tana ni tuuyitan seetingii isaa tana yeroo tuuyitan asitti yoo gadhuftan wanti isin daawulood gootan bakka tokkotti walitti qabamee isinii dhufa daawuloodii kana keessatti jechuudha waan daawulood gootanillee irra deebitanii kophaatti dhageeffatuu ni dandeettanii seetingii isaati irraa waan sirreessitan hin jiru aappii baay'ee bareeda fi namatti toltuudha itti fayyadama bakka barbaaddan waan barbaaddan dhageeffataa miidiyaalee dhedheeraa dhageeffataa kiisa kaa'attanii warri waayifaayi firii qabdan keessaa ijoolleen shamarranii mana madaamii jirtan hojjetataa YouTube irraa waan barbaadan playlist faa gootanii dhageeffatuu ni dandeettanii baay'ee namatti tola isiniin jedha akka irraa fayyadamtanillee abdii qaba irra deebi'ee isin yaadachiisuudhaaf descriptionii kiyya jala isinii kaayaa kan irratti argattan warri telegraama kiyya qabdan telegraama kiyya irraa argattanii warri telegraama kiyya hin qabne mootu bakka viidiyoon kun itti maxxanfame descriptionii jala telegraama kiyya isinii kaayaa telegraama kiyya irra dhuftanii leellisaa info ka jedhu kana dhuftaniituma as gattuuytanii mataa kana yeroo gattuuytan asirra gasiitanii faayil ka jedhu kana tuuytanii warri an irratti fe'ee asirratti isinii argama jechuudha 𝐓𝐞𝐥𝐿 kana fakkaata gaa haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. I am Oromo Forest. I am Oromo Forest. Yeah, what Oromo Forest.